Yooyyaa ashama harka fuunee kabajamtootaa fi jaalatamtoota qaqqaalii ilmaan Oromoo sadarkaa idil addunyaatti argamtan hunda keessan nageenya kenna waan kan inni irraa maddee isin harka buusin jenna. Egaa kanumatti aansee kanaan wal qabatee wanni guyyaarraan kanaa gama foddaa sooshaal miidiyaa yookaan feesbuukaatti dhufneef akkuma beekamu hawaasni Oromoo biyya Jarman keessatti argaman dhalattoonni Oromoodha. Sabboontonni quuqama sabaa qaban kan gartee jaarmiyaalee garaagaraa jalatti ijaaramanii jiran keessattuu jaarmiyaalee hawaasaa kan akka dhaabbilee amantaa jaarmiyaalee amantaa jechuudha. Jaarmiyaalee afuushaa godinoota haa ta'uuti afuushaalee bifa afuushaa garaagaraatiin ijaaramanii warroonni jiran akkasumas jaarmiyaalee gartee gargaarsa namoomaatiin biyya kana keessatti bifa garaagaraatiin ijaaramanii fi waldaalee hawaasaa koominiitiileen garaagaraa wal mari'atanii hiriira guddaa isa giddugala Awurooppaa biyya Jarman magaalaa Firaankiifart irratti gaafa guyyaa 7 guyyaa 3 bara 2020 jechuun sanbata kana malee katti aanu irratti isiniif qophaa'ee jira jechuudha. Hiriira sana irratti ilmaan Oromoo biyya Jarman keessatti argamtan qacceerraa qacceetti tokkoon keessan manatti hafuun qabdan kan quuqama sabaa qabdan kan dhugatti biiti teessan isin yaaddessitu kan dhugatti obboleessi kee obboleettii teetii fi haadhaaf abbaan kee siyaachisan kan dhugaadhaaf har'a abbaa keetiif haadha kee as ta'e yaadaa jira jettu kan biyya keetiif quuqama qabduu fi kan biyya kee biyyiitii ta'e nagaa taate biyya teetiif galuu barbaaddu tokkoon kee manatti hafuun qabdu jechuudha. Dirqama lammummaadhaa dirqama sabummaadhaa hundi keessan bahuu qabdan jechuudha. Viidiyoo tana sheer waliin godhaa waliin naa dabarsa. Egaa akkuma beekamu koreen qindeessituun hiriira kanaa jechuudha. Afuushaalee jaarmaalee amantaatii fi dhaabbilee hawaasaa biyya Jarman keessatti argaman marii cimaa fi jabaa erga gaggeessan booda ejjannoon tarkaanfiin fudhatamee jira jechuudha. Akkasuma osoo kana bira gara dhaamsa kiyyatti seenneen duratti obboleewwan keenya ilmaan Oromoodhaa dhalattoota biyya Siwiidin ardii Awurooppaa keessa jirtan kan guyyaarraa kanaa hiriira gaggeessitanii obboleewwan keessan biyya keessatti dhiittaan mirga dhala namaatiif gochishuu kanneessaan gara jabinaan mootummaan abbaa irree sirna nafxanyaatiin hoogganamu kan Dr. Abiyyi Ahmad ajaju irratti hojjechaa jiruuf guyyaarraa kanaa sagalee taatan baay'ee tokko isin galatoomfannaa. Galatoomaa isin jenna. Odoo gama haasaa kiyyatti seenneen duratti akkuma hundi keessan beeytan bara 2016 keessa ilmaan Oromoo sadarkaa idil addunyaatti argamtu hundi kenna Oromoo Global yookaan ammoo Oromoon idil addunyaarra jiru sagalee tokko guyyaa tokkoon hiriira wal fakkaataa qacceerraa qacceetti Noorz Ameerikaa irraa hanga Awurooppaatti gaggeessinee turre. Hiriirri guyyaa san gaggeessine irratti ilmaan Oromoodhaa dhalattoonni Oromoo biyya ardii Awurooppaa biyya Jarman keessa jirru ji'a qabbanaa ji'a qorraa ji'a akkaan fokkataa fi hamaa rooba cabbiin jiru keessa guyyaa 4 waajjira muumittii ministeera biyya kanaa yookaan Mariyaate Mangil Anjela Merkel waajjira sii dura buluudhaan guyyaa 3 yeroo nu bullatti mootummaan biyya kanaa tarkaanfii mootummaa Itoophiyaa fudhate. Lammiiwwan biyya Jarman nageenya isaaniitiif gama Itoophiyaatti akka hin imalle ka jedhu jechuudha. Maaliif gadadoo onne nu qabnu murannoo fi kutannoo nu qabnu ejjannoo nu qabnu kaa galaa qabbanti isin ajjeefne hin dhumne obboleewwan keenya dhumaa jiranii nu wanni asii galuuf tokko hin jiru poolisiin nu kadhata warri mootummaa dhufee nu kadhata achii galuu dinne guyyaa 4 hayyama fudhannee cabbii san keessa ejjannoodhaan tokkummaadhaa fi jaalalaan ilmaan Oromoodhaa naannoo san bullee injifannoon gallee gaazexaan biyyessanii waan hedduu gabaasii jira. Kanaaf akkuma yeroo bara 2016 amma hiriirri bifa bittinnaawaa ta'een godhamaa jira. Ameerikaa, Kanadaa, Awustiraaliyaa fi Awurooppaa keessa jechuudha. Egaa nuti ilmaan Oromoo biyyoota Awurooppaa ardii garaagaraa keessa jirru wal qunnamtii gochaa jirra. Haalli gartee hiriirri Oromoo Global akka addunyaatti guyyaa wal fakkaataatti qophaa'uu danda'uu qabu irratti wal marachaa jirra. Kanaafuu kanummoo yeroo gabaabaa keessatti akka hojiitti hiikamee hojiirra oolus aadiin isiin seena jechuudha. Kanatti aansee kan jechuu barbaadu ilmaan Oromoo qeerroo qarree kan Jarman keessatti argamtu kan Doochlaandii keessatti argamtu godinaalee kam keessattuu jechuudha. Hiriirri gaafa 7 sii qophaa'ee jira. Hiriira guyyaa 7 sii qophaa'e kanarratti hirmaattee mootummaa abbaa irreedha. Mootummaa sirna Minilik caala gara jabinaan ilmaan Oromoodhaa jibbu, ilmaan Oromoo tuffatu, ilmaan Oromootiif naatoo hin qabne, saba Oromoo xiqqeessu, eenyummaa Oromoodhaa haalu, seenaa Oromoodhaa haalu, mootummaa mirga abbaa biyyummaa ilmaan Oromoodhaan dhugoomsine dantaa saba Oromootiif hin dhaabbanne qabeenya Oromootii fi Oromummaa fi Oromiyaa sabboonummaa nurraa mulqe ilmaan Oromoodhaa qullatti nu hambise dhiiga ilmaan Oromootiin lafee qeerroo Oromootiin
masaraa san seenee har'a Oromoo gane ka amaana uummata Oromoodhaa nyaate mootummaa kanarratti humna qabnuun dandeettii qabnuun beekumsa qabnuun tarkaanfii barbaachisaa irra fudhachuudhaaf ilmaan Oromoo Awurooppaa keessattuu biyya Jarman hidhannee lafaa kaana jira. Mootummaan kun mootummaa abbaa irree ta'uudhaan yeroo ammaan kana gochoota shukanneessoo kanan jedhamne lammii keenya irratti biyya teenya irratti raawwataa jira. Mootummaan kun ce'umsa jedhee ce'umsa kallattii isaa jijjiiru kan keessatti sirna abbaa irrummaadhaa Itoophiyaa takkitti ijaaran kan Oromummaa fi Oromiyaa balleessuuf deeman ilmaan Oromoo hidhaa jiran kan reebaa jiran doorsaa jiran gochoota shukanneessoo gara jabinaadhaan dhiittaa mirga dhala namaa kanan jedhamne kan jibbiinsaan guutame kan tuffiidhaan guutame ilmaan Oromoo irratti raawwatamaa jiru mootummoota addunyaatti bareechinee itti himuu qabna. Kanaaf hiriirri kun isinii qophaa'ee jira. Hiriirri kun guyyaa sanbata isinii qophaa'e. Maaliif guyyaa sanbataa hin qophoofne guyyaa sanbataa isinii qophaa'e ka jedhuuf warroonni na daawwachaa jirtan isiniif ibsuun barbaada. Egaa akkuma beekamu hiriirri kun qophaa'ee jira. Guyyaa hundi keessan irra baay'een keessan waan dalagaa qabdaniif hojii qabdaniif qeerroon biyya Jarman keessa jirtan guyyaa sanbataa hiriira kana goonee jira. Guyyaa jimaataa xalayaan bareedaan isaa waajjira dhimmi ilaallatu kan mootummaa biyya Jarmaniin hoogganamu kan mootummoota Awurooppaa teessoon mootummaa Awurooppaa akkasumas imbaasiiwwan akka Faransaay, Ingiliis, akka Itaalii fi kagartee gamtaa Awurooppaa qoonsilaa magaalaa Firaankifurtii qaban. Waajjirri isaanitti guyyaa sanbataa gaafa jimaataa jechuudha xalayaan ni gala. Xalayaan galu kun mootummaan amma jiru kan Nobel Prize sobaa yookaan kijibaa fudhate kun kan gartee ijoollee xixiqqoo fixaa jiru kan gartee dhiittaa mirga namaa gochoota shukanneessoo gara jabinaan intarneeta cufee neetworkii cufee shamarran gudeetuudhaan siviilii uummata nagaa duguggaa sanyii irratti raawwachaa akka jiru guyyaa tokkotti aggaammii sababa Jawaarii wal qabatee waraanni ittisa biyyaatii fi poolisiin humni waraana mootummaadhaa ilmaan Oromoo 83 ol kan UN kan Human Rights Watchiin beeku ol akka ajjeefaman aktiivistoonni biyya keessa jiran akka reebamaa jiran akka hidhamaa jiran keessattuu Caaltuu Takkalaa hundi keessanii beektan Caaltuu Takkalaa ilma wajjin ilma dhaltee osoo ulmaa hin bahin hidhamte gochi akkana gocha gara jabinaa jedhama. Gocha gara jabinaa kana mootummaan kun irratti raawwatee aktiivistoota gaazexeessitoota yaasoo kabbabaa fasaa ta'anii abbaa fedhaa ta'uuti. Gaazexeessaan Oromoo maqaa Oromootiin hidhamaa jiru mana keessa jira. Aktiivistoonni mirga namaatiif falman reebamaa jiran hidhamaa jiran. Kumandi poostiin seeraa alaa kan paarlamaan biyyattiin beeyne kan daangaan qabne sirna abbaa irrummaatiin ummata kenna obboloota kenna Wallaggaa fi Gujii fi Booranaa irratti labsamee jira. Neetworkii intarneetii cufanii kaan ajjeesaa kaan hidhaa kaan reebaa shamarran kenna nurraa gudeedaa tarkaanfii ilma namaa keessatti jibbamu gochi mootummaa kana nurratti raawwataa jira. Hanga guyyaan arraan kana nurraan dhaabbanne. Kana malees seenaa kenna jallisuudhaan seenaa kenna haaluudhaan seenaa aanolee sanii seenaa calii calanqoo haaluudhaaf yaaluu balleessuudhaaf yaaluu seenaa Oromoo jallisuu Oromummaa balleessuu Oromiyaa balleessuu kaayoon abiyyi deemuun kun kan biyya Itoophiyaa diigu kan nageenya gaanfa Afrikaa gaafii keessa galchu kagartee Itoophiyaa keessatti illee walitti bu'iinsa sanyii yookaan duguggaa sanyii kafidu waan ta'eef mootummaa kana gargaarsa isin gootanii gochoota kana hunda raawwachaa jira. Gargaarsa isin gochaa ni jirtan ragaalee hayyoonni idil addunyaa gaazexeessitoonni walabaa ta'an ka evidensii harkaaf harkatti qabatanii harkaa qaban mootummaan abbaa irree nafxanyaa Dr. Abiy Ahmad mallaqa isin asii gargaartanii waraana nurratti bobbaasaa jira. Gargaarsa siyaasaa isin gootanii ilmaan Oromoo aktiivistoota falmattoota mirga namaa hunda hidhatti guuraa jira. Ana deeggaraa jedhee mallaqa inni qoodaa jiru addunyaan argaa jirti. Gaazexeessitoonni
hayyoonni addunyaa guutuun argaa jiran. Maallaqa ungaffeer tilmaamatti 200 gaazexoonni barreessan kasan caala addunyaan quba qabdi. Warroota hiriira naa baha jedhee ammoo mootummaan kun mormu akka reebaa jiru awwadaa irratti wanni ta'e viidiyoo addis istaandardiin gadhiis agartanii jirtan hundi keessan jechuu mootummoonni addunyaa quba qaban. Xalayaan kun hundi gaaf jimaataa magaalaa lama gala. Magaalaa Berliinitti imbaasii Ameerikaa, imbaasii Faransaa, imbaasii Itaaliyaa, imbaasii Ingilaand hunda isaanii gala. Ammallee waajjira gamtaa Awurooppaa Berliin jiruu fi qoonsilaa isaanii Firaankfurt jiru hundatti xalayaan ni gala jechuudha. Gaaf guyyaa sanbataa hiriira guddaa gabbaana. Kaayoon hiriirri nu baanuuf waan amma isiniif tarreesse kanaan wal qabatee kun ta'ee odoo jiru hiriira nu baanu kana wanti hiriira yeroo birarraa adda isa godhu maali? Hiriira yeroo birarraa wanti hiriira kana adda isa godhu maali? Hiriirri kun kan yeroo kan irraa adda ta'uuf muummicha ministeeraa biyya sana hoogganaa jiru mootummaa Abbaa mootummaa Abiyyi jechuudha. Kan ilmaan Oromoo jibbu, kan ilmaan Oromoo fi seenaa Oromoo xiqqeessuu barbaadu, kan Oromummaa fi Oromiyaa teenna haaluu barbaadu irratti hiriira nu goonu warroonni adiin nu eegaa jiran hawwiidhaan eenyuun nu eega gaazexeessitoonni warroonni siyaasaa hundi isaanii nu eegaa jiran. Kanaaf tokko manatti hafuun qabdu siin jechaa jira. Abiy Ahmed nama noobeelii nageenyaa addunyaa fudhate. Noobeeliin Abiyyi fudhate kijiba ta'u soba ta'u warroonni noobeel piraayisii Noorweedhaa kennan dogoggora guddaa akka isaan dalagan siyaasa warroota itti dalagachuu barbaadu jira. Awurooppaa kana keessa miidiyaaleen Jarman guguddoon kan gamtaa Awurooppaa guddaan akka hiriirri kun qophaa'e quba qaban. Kanaaf tokkoon kee manatti hafuun qabdu. Kan ilmoo qabdu ilmoo kee qabatte. Kan maatii qabdu maatii kee qabatte. Maaliif carraa amma arganne kanatti fayyadamne hiriira guddaa addii sochoosuu danda'u magaalaa Firaankfurt keessatti ni geggeessinaa jechuudha. Hiriira geggeessinu kanarratti ammoo miidiyaaleen addunyaa ni argamu. Maaliif nuti uummanni Jarman Oromummaa fi nageenya biyyaatiin qoosaan beeknu. Abiyyiin yeroo inni tiim lammaa wajjin imalaa ture, yeroo inni karaa sirriirra ture, warroonni ija shakkiitti ilaalaa turree fi warroonni deggaraa turullee humna taanee xiiqiidhaan tokkoffaa alaabaan nafxanyaa alaabaan Minilik iddoo sanitti hin mul'atinii jennee ilmaan Minilik bifa qindaawaa ta'een akkaataa irra aanni agartanii jirtan istaadoomii magaalaa Firaankfurtitti ilmaan Oromoo sabboontonni ilmaan Oromoodhaa akkaataatti tokkummaa kennan bifa qindaawaa ta'een iddoo gaarii qabannee iddoo kaameeraan nurra ta'u mootummaa kana onneerraa akka deeggare keeja shakkiitiin illee laalaa ture iddoo sanitti tokkummaadhaan baane gaafas ka jaalala Abiyyiiti bee jira ka xiiqii Habashaati bee jira nuti gaaf sanillee warra xiiqii Habashaadhaaf jennee baane warra xiiqii Habashaadhaaf jennee alaabaan Oromoo biyyoota garagararraa ajajaan biyya tana seenee ardii Firaankfurtiin guunnee ardii sochoosuu dandeenye. Har'a akkuma isa faarsine sanitti mootummaa Abiyyiin balaleeffachuudhaaf yeroo kamuu caalaa onnee teennaaf tokkummaa kenna jabeessinee kaanee jira. Nuti dhiigan nurraa jigaa jira bishaanii miti. Seenan nurraa jallachaa jira sibiilaa miti. Biyyatu nurraa diigamaa jira manaa miti. Oromummaa fi Oromiyaatti baduuf deema diigamuuf deema. Itoophiyaa lummuuxii takkitti ijaaruuf deeman. Seenaa kenna nu balleessuudhaaf ministeera barnoota ilmaan Minilik nafxanyaa kiiloo 6 keessa jiranii fi ministeera barnootaa wajjin waan isaan hojjechaa jiran gadaa kana agarree jira. Kun ragaa gahaa quubsadha jechuudha. Akkuma isa faarsinetti har'a gabbaanee isa balaaleffanna jechuudha. Balaaleffannaa nu Abiyyiin balaaleffannu kana keessatti warroonni Awurooppaa Ingilaandi jirtan biyyoota garagaraa bifa bittinnaawaa ta'an geggeessaa turre. Amma ammoo nuus ni baana kana booda hiriirri guddaa akka addunyaatti ni baana bifa wal fakkaataa guyyaa wal fakkaataa. Hiriirri nuti baanu kun dhiibbaa guddaa qaba. Warra jettanii shakkiidhaan yaaddan dhiibbaa guddaa qaba. Dhiibbaa cimaa dhiibbaa jabaa qaba. Abiyyi nama Nobel Peace Prize fudhate. Nama kanarratti hiriira bahuun Awurooppaa keessatti bifa qindaawaan bahun isaa qaanyi isaa salphina warra Nobel Prize
Norwee namaa kennu sanis ija shakkiitiin akka isaan laalan akka isaanis gaafii keessa galchan isaan godha jechuudha. Nuti osoo looyeroota jajjaboo qabaanne har'a wanti mootummaan Abiyyi gochaa jiru deeggarsa fakkeenyaaf sababa hidhaa laga Abbayyaatiin haa ta'uutii faayidaa adda addaa argachuudhaan mootummoonni Ameerikaatii fi mootummoonni Awurooppaa deeggaruu ni danda'an. Garuu nuti warroota qaama falmaa dhiittaa mirga namaatiif falman Human Rights Watch, Amnesty International isaan kanneen wajjin ta'uudhaan xalayaan hanga sadarkaa Awurooppaatti biyyoota hanga waajjira Nobel Prize nama badhaasutti xalayaan garagaraa ni barra. Kanaa mana ni barra. Ragaaleen Human Rights Watch, Amnesty International gadaa kana baasaa jiran caaltuu takkalaa ilma isii ulmaa wajjin hidhamte addunyaan guutuun Human Rights fi Amnesty International gabaasee jira. Kana hunda ni geessina jechuudha. Falmattuu mirga namaa jedhee maal jedhee prominent political activist jedhee kaayee Human Rights Watch isa kana hunda qabannee ni dhayna. Gaazexeessitoonni hidhamaa jiran mormitoonni jaarmoota siyaasaa biyya san keessatti baay'inaan keessattuu kaaboo lafa kaayee jira. Adda bilisummaa Oromoodhaa jechuudha. Kan kaafoollee hidhamaa akka jiran keessattuu biyya san keessatti kan qabsoo kana keessatti wareegama guddaa kafalee qeerroon akka reebamaa jiru akka hidhamaa jiru nuu miti bara addunyaan ragaa nuu bahaa jira. Warri adiin ragaa nuu bahaa jiran Oromoo nama mormitan. Human Rights Watch, Amnesty International si mormaa jira, si hidhaa jira, si reebaa jiran. Miseensotaa fi deeggartoonni jaarmaalee siyaasaa, hoggantoonni jaarmaalee siyaasaa hundi isaanii akka hidhamaa jiran bifa xalayaatiin, bifa dhaadannootiin ni gaggeessina jechuudha. Hiriirri guyyaa sanii maal fakkaataa akka jedhuuf dirreenis fardinis kunooti. Arguuf teessan nuu fi Abiyyi walitti yaanee jira jechuudha kana booda. Kana booda no negotiation Abiyyi wajjin. Nuti kana booda Minilik wajjin, nuti kana booda Nafxanyaa wajjin no negotiation. Yoo dhugatti Oromummaa qabaatte, yoo dhugatti sabboonummaa qabaatte, yoo dhugatti Oromiyaa haadhatee, harmeete, seenaa anoleetii fi seenaa calii calunqoo, seenaa kijibaa ta'e sirra maxxanfame. Dhugaadhaan ati Oromoo miti, dhugaadhaan Oromummaan qabdu jechuudha. Osoo kana argu minima inni dirdir illam. No negotiation Abiyyi wajjin jechuudha. Kanaaf ilmaan Oromoo sadarkaa idil addunyaatti argamtan hiriira bifa wal fakkaatan ni goona. Qeerroon biyya Jarman keessatti argamtan hiriira ni baana. Miidiyaan Oromoo miidiyaa neetworkii OMNs ni argama. OMN ijaa fi gurra ummata. Miidiyaa miskiinota. Miidiyaa cunqurfamtoota. Miidiyaa warra ija hin qabne gurra hin qabne gurraa fi ija nuu ta'e ilmaan Oromoo hunda ija nuu bane hardhaan tana. Oppiidiyoo Nafxanyaa Minilik kan keessa dhalattee guddatte hunda isii bilisoomse jechuudha miidiyaan kun. Miidiyaa irra silaa galata qabu mootummaan kun cufuuf yaalaa jechuudha. Okay, yaa biyyi OMN noo dandeette cufi. Wanni Abiyyi kadhannu maalidha? Ajaja feete barreessi, xalayaa feete barreessi, kitaaba feete barreessi. OMN cufi yoo dandeette cufi Rabbi sii godhe. OMN kan dhaabe nama dhuunfaati miti. Kan dhaabe mootummaa baarreeti miti. OMN kadhaabe ilmaan Oromoo daasbooraa biyya alaa keessa jiran kadhaabe jechuudha. Hardhas OMN deebisne giddugala Awurooppaa keessas haa ta'uuti biyyoota Ameerikaa Awustiraaliyaa keessa daqiiqaa 5 minutes nutti hin fudhatan. Daqiiqaa 5 ka duraan caala gargaaru OMN ka takkaa gargaarsa inni argatee hin beekne jechuudha. Ka duraan caala neetworkii saatalaayitiiwwan gurguddoo caala akka inni koru godhuudhaaf ilmaan Oromoo yeroo kamuu caala murannoodhaan kaanee jiran. No problem. Nu dantaarraan qabnu. Abiyyi miidiyaa biyya keessatti xalayaa feete barreessi. Xalayaan inni barreessu tokko beeka. OMN cufuu hin danda'u. Hin beeka sirriitti. Garuu wanni inni barbaade maali? Doorsisa. Sodaachisuu. Onnee keessa cabsuu. Waa'ee dantaa sabaa akka inni hin dabarsine. Miidhama uummata miidhamu. Akka hin dabarsine akka ETV akka kijibu. Akka seenaa Oromoo jallisu. Aanoleen kijiba akka inni jedhuuf. Calanqoo kijiba akka inni jedhuuf. Kanaaf Abiyyi xalayaatti kataba. Akka hin dubbanne seenaa anolee waan Abiyyi dubbatu jala deemee akka dhagaafne jechuudha. Hin akaafa OMN ammoo. Akaafuun dhiisu. Hujii teenna sun. Hujii miidiyaati. Miidiyaan bilisa miidiyaan walaba. Kanaafuu Abiyyii fi nuti kokkee wal qabne jirra jechuudha. Kanaaf nuti injifata yookaas injifata. Nuti ummata. Ka biyya keessa jirrus ka biyya alaa jirrus. Isin ammoo mootummaadha. Mootummaan ni kufa ni darba ni du'a. Ummanni ammoo yoomuu jiraatadha. Ni jiraata. Husni Mubaarakis bileenar wajjin tare. Gaadaafinis bileenar wajjin tare. Taankii fi maarree
wayyaanilleen dabarte jechuudha. Ka walitti hafu immoo nuufi nuyi qofa ummata jechuudha. Ummanni immoo yoomuu injifataadha. Ummanni hin kijibu. Ummanni hin sobu. Haqa isaa falmata. Dhugaa isaatiif qabsaa. Yaadni dubbadhu kun yaada namoota miiliyoonotaa ta'uu danda'a. Yaada nama kumootamootaa ta'uu danda'a. Nuti mootummaan abbaa irree kun nuun taane nu dhiitaa jira. Dhiittaa mirga lamaan nurratti raawwachaa jira. Seenaa keenya xiqqeessaa jira, jallisaa jira. Oromiyaa keenya diiguuf, Oromummaa keenya balleessuudhaaf yoomuu kamuu caala ilmaan Minilik, ilmaan Nafxanyaa wajjin hariiroo uummate nikaa walitti hidhatanii qubeellaa walitti kaa'atanii walli fuudhanii jiran. Oromoon hoo irbuun isaa seenamte nyaadhamte, amaanan isaa seenamte, ahadiin isaa seenamte, hundi isaa biyyee nyaate sunus nu hanqate osoo hin jedhin har'a gochoota shuukanneessoo nurra raawwataa jira. Haati ilma sii naannoo Amaaraatti argite kan yuunivarsiitii gaafachuu ta'e kana Oromoon deebii hin arganne. Ilmaan Nafxanyaa akka lubbuun jiran tooftaa ofuma jaraatii warroota Nafxanyaa wajjin dalaganii soba raawwatanii barattoota hin butamiin butamanii jiran jedhanii dhugaa Oromoo awwaaluudha kun marti laa. Dhugaa Oromoon qabdu. Oromoo ajjeesanii konkolaataa bacharree duubatti fe'anii konkolaataatti saaxinii duuba kaanii akkasitti aanaa Gidhiiritti, aanaa Goorotti, Harargetti, bakka meeqatti, Shawatti, Booranaaf, Wallaggaaf, Gujiitti ergaa jiran. Naannoo Amaaraa keessatti ilmaan Oromoodha. Sabboonuma Oromoo qofa waan ta'aniif. Because I am Oromoo. Waan inni Oromoo ta'eef qofaaf ajjeefaman. Yuunivarsiitiiwwan garaagaraa keessatti. Gaafii kana Oromoon akka sabatti, akka jaarmoota siyaasattis haa ta'uuti, akka abbaa gadattis akka amantattis mootummaan itti gaafatamummaa jalaa bahuudhaaf diraamaa dalage. Diraamaa jabaa isiniin galu diraamaan akkasiisin warra siyaasaa warra ta'e malee. Diraamaan inni dalage maali? Naannoo Wallagga keessatti warra tuqamii maqaa abaa'otti qabuu fi kaan kijiba sobosiisuudhaaf godhan. Barataa Oromoo du'eef mootummaan guyyaa tokko dubbatee jira. Barattoota lubbuun jiran butamanii jiran qofa dhalaa qofa keessaa filanii Oromoo godhe Oromoo maxxansanii abaa'oo godhe jedhanii abaa'oo maxxansanii kennan beeku. Kun ka siyaasni hin galleef jara jira. Kana godhan kijiba soba guddaadha kun. Kana maaliif godhaa biyya? Oromoon gaafii guddaa qabu san akka dagatuuf obboleewwan isaa 10 16 18 ka diidamachi dhumte san akka irraanfatee nu akkanan goone akkan ati jettuuf. No, hin irraanfannu. Inni irraanfannu hin dagannu jechuudha. Wal qabnee jirraa waliin gadhiifnu kana booda. Kana booda walitti hidhannee jira jechuudha. Mootummaa abbaa irree nuu fi isa kan jifatu. Gamtaan Awurooppaa dhugaadhaan gargaarsa godhuu kana yoo kadhaamne taate gamtaa Awurooppaa illee walitti dhufne. Akkaataatti walitti dhufnu jira. Mootummootuma Awurooppaa gurguddoo tana bara. Maaliif? Bar biiti sun jijjiiramuu malti. Mootummaan yeroo kamuu laal faranjiin Dr. Mararaa maal jedhe? Faranjiin nama jabaan jaalatti. Yoo nuti jabaannee ammallee falamanne abiyyiin daqiiqaa takka tarka jala fudhatti faranjiin. Oromoo bakka jirtu addunyaa bakka jirtu harka kee walitti hidhadhu. Harka wal qabadhu. Tokko ta'e. Tokkummaa keetiin cimii dhaabbadhu. Irkoo walii ta'e. Murannoo qabadhu. Kutannoo qabadhu. Ejjennoo cimaa fi jabaa qabadhu. Ni injifatta. Ni moota. Yoo ati ejjennoo akka bara 2016 bara 2017 15 qabatte abiyyi jala faranjiin dantaa jiraatii miti daqiiqaa 5tti harka jira fudhachuuf jechuudha. Kanaaf ummanni Oromoodha hundi keessan bakka jirtanii kijiba mootummaan kun kijibsiise barattoota ofuma isaatii buchisiise dhiba lubbuuta jedhee teenna nu dagachiisuuf deemu hin dagannuu barattoota teenna naannoo Amaaraa dhumtee ammas Oromummaa isaaniitiin miidhamaa jiran kan yuunivarsiitii naannoo Amaaraa ilmaan Minilik lafa Nafxanyaa irraa ari'aman har'a carraa barnootaa itti deebi'an dhabanii ilmaan miskiinotaa ilmaan hiyyeessaa yeroo ammaa kana ispaaltii irra bulaa rakkoo gadadoo garagaraa argaa hamileen isaanii cabaa jira jechuudha. Sana lubbuudha xiqqaat jettii namarra. Hamileen isaanii xiinsammuun isaanii tuqamaa jira jechuudha. Obboleewwan keenya sabboontota barattoonni Oromoodhaa bara 2014 yuunivarsiitii Madda Walaabuu yuunivarsiitii Haramaayaa Adaamaa fi yuunivarsiitii Amboo Jimmaa yaadattanii akkamitti dagattasan
namni yeroo jalqaba master pilaanii morme barattoota Oromooti. Kanaaf irrallee tokkummaa Oromoodhaa gama barattootatiin dhufe jijjiirama zamana Haayila Sillaases barattoota Oromootu fite. Barattoota san keessa mararafaa keessa turre jedhan seenaa irrattis akka jiruttis jechuudha. Haayilee fi Daabaan achi keessa turan. Gootonni Oromoodhaa jechuudha. Baarotumsaafan hayyoottan Oromoo hundi achi keessa turan jechuudha. Baratatu waa jijjiira. Kanaaf har'aa biyyi maal gochuu eegale? Xiinsammuu barattoota Oromoo yuunivarsiitiilee garaagaraa keessa jiran seelii san ajjeesu, seelii sabboonummaa cam. Maaliif yoo saniin ajjeesne martuu yuunivarsiitiin ari'amta barachuu hin dandeettu jedhanii sodaa dursaa hamaa keessa jiran. Namni san deeggarre hojiirra ari'amaa jira. Dirreetti gabbaasanii barreessanii maxxansaa jiran. Mootummaan kun mootummaa dargii caala badaa hamaati. Mootummaa Haayila Sillaasee caala badaate malee. Keessattuu jaarraa 21ffaa keessatti gocha akkanaa kana raawwachuun isaa odoo mootummaa qabsaa'ee dhufee illee ta'e maal qabame? Mootummaa uummanni hoo jedhee itti kennate. Deebi'ee kilaashima uummanni itti kenne, taankii uummanni itti kennateen uummata deebi'ee fixu. Kun gantuu jedhama laa. Gantuu ganaa jedhama. Kanaaf uummanni Oromoo falmaa kenna bakka jirru tokkummaa kennan ni falmannaa. Ilmaan Oromoo addii sochoosne walitti hidhannee jechuudha. Akka Abiyyiin yeroo gabaabaa keessatti filan amma waa tokko laala. Jaarimoonni siyaasaa Oromoo illeen maal gochaa jiran? Waa'ee filannoo dubbatan. Haala amma biyyitti deemaa jiru kanaan filannoo dimokiraatawaa argadha jedhee namni eegu nama tiisisarraa damma eegu. Ani neeku antiyyaan filannoo dimokiraatawaa jedhee namanu. No way. Kara Biraanuu Naggaa afaan warri nafxanyaa sodaatanii jiran warri Amaara qinijjiitiin namni martu. No hin jiru. Abiyyi maafiyaa ture waraana keessa dhalatee waraana keessa guddate. Nama tooftaa abbaa irrummaa beeku. Nama mallasaan na guddise jedhu. Nama mallasaan afolaloo barreesse. Nama mallasaa abbaa isaatii galata galche. Kana jechuudha. Har'a nafxanyaan Oromoon harka jalaa galfattee agarran Tigraayin araarfachuudhaaf tooftaa dalaga. Yamallee Zeenaawii maarree maakal giddugala wiirtuu Mallas Zeenaawitti warroota nafxanyaa shuume. Nafxanyaan leen maal jettan inte qabballuu jettee gahaa deebisanii fi bara. Isaan maal barbaadan? Seenaa mallasaa kaasuu barbaadan mallasaa ajjeesee awwala. Amma maali Amaarri harka jalaa fudhattee Oromoon jalaa fudhattee qullaa kophaasaa jira. Maal barbaadan? Wayyaanee matana wajjin araaramee ammallee laala. Abiyyiin hin amanina namni kun bofa. Wayyaanee matana wajjin araaramee maal nu godheeta? Biyya tana sheerii waliin bulchina jedhee Oromoof Amaaraa dhiitanii akka duritti bulchuu. Abiyyi maal barbaada? Inni nugusaa bara. Haadhatti itti himee nugusatul nugus zalaalamii isaa nugusuma ta'ee aangoorra taa'ee umrii isaa dheereffachuu barbaada. Nama du'allee sodaatullee nama du'ullee barbaadu miti. Nama waggaa kuma jiraachuudhaaf yaadu jechuudha. Kun uumaa addunyaa kanarra hin jirre jechuudha. Kana keessummeessuudhaaf addunyaan bakka hin qabdu. Oromolleen bakka hin qabdu. Oromoon akka keessummeessitu mootummaa amaanaa namaa tiksu ka irbuu uummata eegu mootummaa ammallee uummata hin ganne kan biyya hin diigne biyya ijaaru malee Abiyyi biyya diigaa jira. Hundi keessan hin beektan. Kanaaf nutii fi Abiyyiin walitti yaala jechuudha. Abbaan barbaadan ka deeggartanis ka Abiyyiin mormitanis guyyaa sanbata gaaf torbaa dirreenis fardinis kooranis kunooti koottaa hin gulufsiisnan kaachifna jechuudha. Kana jechuun barbaadan yaalmaan Oromoo. Kanaaf ilmaan Oromoo asuma irratti odoo dhaamsa kiyyaan fixinen duratti obboloota keenyaa keessattuu yeroo ammaan kanaa yuunivarsiitii irraa ari'aman kan iddoo garagaratti gartee mootummaan waajjiraalee mootummaa dhaqanii deebii argachuu dadhabanii ari'ataman isaan kana gargaaruu cinaa dhaabbachuu isaan kana hamilee ta'uu qabnaa. Hundi keessan akkuma jirtanitti bakkuma jirtanitti obboloota kenna. Sorry dhiifama guddaa naa godhaa Oromootiyaa naaf kolcha. Waan xiiqii keessa seenee aareef idduun irraa fadhee obboloota kenna ilmaan walloodha. Obboloota kenna walloo sabboontota kan gartee har'a Oromoo uummata miliyoona 60-70 bakka bu'anii nafxanyaan nurraa falman.
warroota duwwaa qaban kaaqa qaban mootummaa naannoo Amaaraatiin hidhaman har'as Qiliinxoof Qaallittii keessa jiran takkittiin isiin bane tokkichi isaanii hidhaan baane Oromoo kana beeki warri deeggadda hidhaadhaa gadhiifames warri hidhaadhaan gadhiifames warroota biyya tana diigan kan fonqolcha mootummaa gaggeessan naaxxanya laal warroota fonqolcha mootummaa gaggeessan wayyaanee araarfachuudhaaf Tigraay araarfachuudhaaf warra biyya dur godhanii zarafaa turan isaan kana faa gadhiisan of jaalachiisu jechuudha. Kanaaf nuti obboloota keenya kan ilmaan walloo ka guyyaa kaleessaa hidhaadhaan bayin ka ammas hidhaa keessatti dararamaa jiraniif sagalee ta'uu qabna. Iftaan waan ajaa'ibaa arguu danda'an. Jarmanii moo qeerroo Jarmanii si dhufnaan abadan biyya takka Awurooppaa keessa illee socho'uu hin dandeettu. Addunyaa irrattis biyya feete illee hodhattanii salphatte jechuudha. Kanaaf ilmaan Oromoo sadarkaa idil addunyaatti argamtan hundi keessan waan inni isin jechuu barbaadu sirba Kadiir Sa'iid tokko isinii bana jedhee dhumarratti jechuudha. Argadhee jira. Yaa ilmaan Oromoo, yaa ilmaan Ayyaadha. Laala seenaa Aanolee fi seenaa Calanqoo tana nu tafaattaa olee dujaarsi kun. Amaarri maal jedha? Itoophiyaan andinnatu namni afarsoonna Aanoleen diigamuu qabaa, calii Calanqoo diigamuu qabaa jedhan. Abiyyiin keessan keessin jaalattan keessin faarsistan. Seenaan Aanolee kijibaa siin jechaa siidaa Minilik si ijaaraa jira. Siidaa Goobana Daacee yeroo gabaabaa keessa si ijaaruudhaaf Abiyyi yeroo kamuu caalaa qophii isaa xumuree jira. Kanaaf nuti mootummaa Minilikii qabrii beeturra Oromoo sodaatallee Oromoo kabajallee. Tunni እነዚህ ኦሮሞ ናቸው ምንም አያመጡም ጀዴ የሆኑ ተፈተ ታይ ይነገርሲፍና አብዮን ኡቱፍ ከሩቱ ፈቱተ ወላ ገርሲፍና ሂንገርሲፍና የቹ ኑፊ አብይ ወልዱ ነው የቹ ከነቦድ ቀባ ጀብዱ ወልቀምኔ በካ ቀባ ጀብዱ ወልቀምኔ ቀባ ጀብዱ ኦሮሞማ ኦሮሚያ ሰቦኑማ ኡፍታኒ ከነቦድ ሴና ከነ ጀልስታ አበደን ኖ ኒጎሽሽን አባን ፈይተቆቱ ድሬንስ ፍራንክፈርት ወልገረ አረማሙራ Lagi. Artisti Kadir Said Galaton dijenang got kabsa abba kabson guma oromo nakana bafatalan akkasinu hitani guma bafatu naraba ilman guma nu jedhanini him bafan guma nakat bafatan tuja ya bada gowa ya bada dayus ya bada dofa jetiat hasi dofa ralte Artisti Kadir Said qabsaa mirga lamaati fi qabsaa Oromoodha. Hangaftota artistoota Oromoodha. Isa dhugaa jechuudha kan onni irraa jaalannu kan qabsoo nu barsiise. Kan gartee gaafa Mallas Zeenaawii jedhattanii Mallas Zeenaawii oona gamsaa soobichaa yoonam yemullaa'u ka jedhe.
Oromo abaawon hin jiru nuun jedhan Oromoon 50 miliyoona 50 jedheen Oromoon 50 geettumi miliyoona 50 jedhee namatti wellise jechuudha. Nama funyaan isaa Jibuutii jala taa'ee responsibility riskii akkas koo fudhate jechuudha. Kanaaf artistii akkanaa qaqqabsoo nu barsiise kan gartee kallattii sabboonummaadhaan nuyi tichan. Sabboonummaan Oromoon eessaa fuudha? Sirba ciqasta. Sirba dhageettu kana keessatti maal dhageetta? Seenaa kee dhageetta. Harma si ciran, harka si ciran. Qabsoo kee keessatti eenyu akka qabsaa'e goota kee sii faarsan. Oromiyaa ta'e sii faarsan. Qabeenya Oromiyaan qabdu, Oromummaan qabdu. Akkamitti Oromummaa fi Oromiyaan tun as geette? Seenaan maccaaftu lamarraa akkamitti as geenne? Maal keessa baane? Eenyuun nurraa wareegame? Hayyoottan akkamii dhabne? Ka jedhu Oromoo wal barsiisa. Naftanyaa wal hin barsiisu. Hin beekan. Jarri kana maatuu malee hin qaban. Hin jiruga. Waan hin jirre fidanii. Amaara sabni jedhamu waan hin jirre nu Oromoon saba guddaa. Saba bar ummata warra waxaxee tanniini miti bar. Mootummaan Ameerikaan hin danda'u dhugaa osoo tokkummaa qabanne abbaan fedha batan. Sumaaletti qixxiin sun ifirraa garaftee ariite Ameerikaa. Tokko maaliif wata diinni itti dhufu takka taate jechuudha. Nu hoo diinni akkam nu godha. Kophaatti nu baafate jechuudha. Akka leenci wata gabarsafaa gartee ari'ee qabutti akkasi kophaa nu baafatanii kaan mallaqa kaan maarreen sunuu nu hin danda'u. Oromummaadhaan kamaan nam gaanne daraddaramu yoo ilmaan diqalaa taate malee. Yoo ilmaan mallasaa taate malee. Yoo ilmaan minilik nafxanyaa taate malee. Kana siin jechuu barbaada. Artisti Kadir Sayid baay'ee galatoomi jennaani ulfaadha wayyamaa na jiradhaa yaalmaan Oromoo yaalmaan ayyaa onni irraan isin jaladha obboloota keenya walloo kamisee sagalee ta'aa fi isaan sun warra dhugaati warra haqaati lafa isaanirratti qabsaan lafa isaanirratti du'an eenyummaa isaanii hin jijjiirru jedhanii eenyummaa isaaniitiin reebaman cunqurfaman xiqqeeffaman hidhamanii dhiitamaa jiran isaan kanaa sagalee ta'a yaa Oromoo isaan kanaa sagalee ta'uu danda'uu qabna galatoomaa ulfaadhaa wayyamaa na jiradha.